Usinje. An amma sibira laga yosi fude yani ati Ethiopia tesse no nabira tessa Mana tu yotu laga yotu makina qabata tille makina qabata yotu mana qabata tille mana qabata Sadim Sadim ba isa guys waan isin qabate jecho so kanaaf boniye nana yami carraan tun akkasin dabarre jaartii sadaffaa naa ta'u naaf ayyame. Sadii sayyuu lama qabdee daa'ani bar tokko see. No. Jaartii lammaffaa naa ta'uuf siin jedhe no afaan tuba na duran kure jaartii lammaffaa naa ta'uuf. Egaa maal si fakkaate? Rakkoodha dhugaa rabbii akkana jedhee sitti mul'ate si saalfachiisuu irree hin barbaanne dammoo si saalfachiisuu waan hin barbaanneef immoo yaani fedhii keessa kan koo jirullee ukkaamsuu hin barbaadu. Osoo hafee wayya Abbu Abdalla yaa ammoo booniyyee maal beektaa? Ani dubartiin jaaladhu dubartii akka keetii kana. Kan akkamii? Abaaboo lama kenna family koo. Abaaboo lama kenna guys. Dubartiin an jaaladhu dubartii akka keetii kana. Dubartii gizee takkattiin hayyeenaan hin jenne oduu atuuyyuu gizee takkattiin ammaan tana okay ni ta'a jettee asitti rejectii si godhee si biraa deemaa ture. Naayii rakkoon qabu. Dubartiin like ati. Dubartiin sadiin baay'isa. Ani siin jiru. Dubartiin daftee tolee siin jettu suni ati akkamitti ilaalta yaani? Abba Abdallaa geemiin duraanii na biraan dhumanne baranaa gammaa. Sekondii 25 irra jira wallaahi. Ta'u baree biree. Keessan itti fuufaa isin. Omaa rakkina jiru tafataa jedhu firraa. Akkasitti booniyyee dubartiin sun chippitti ilaalaan. Chippi jechuun maal beektaa? Rakashatti ilaalaan. Dubartii ati gaafattee waytii sanitti okay siin jettu waa hunda. Dubartiin si diddee waan feete gizee ati irratti wal fixxee itti boottee an booniyye maal jaalladha si jala boo'ee sitti boo'ee hirriba sii dhabee yoo san galatooma. Yoo san galatooma ijoolleen tii hadha eessaa dhufte rabbi jedhi. Yoo san jecho booniyye yoo san atillee natti tolta yoo san kabajaan si horadha jecho. So ati anaaf jiruu kiyyaaf guyyaalleen haara amannillee haarawa deemu jira. Jiruu haarawa keessa seenuuf booniyyee qalbii Abbaa Abdallaa paaspoortii guddaan ati banuuf congratulations siin jedha. Okay, maal sitti fakkaatee dubartii tolee naan jettu akka rakkashaatti ni ilaalaa jettee mi'amma. Dubartiin daftee tolee siin jettu like waan si jaalatteef waan si kabajuuf waan si feetuuf malee dubartiin soo rakkasha taatee miti. Okay? Or si kabajuu dandeessi nama nani kabaju kana muufachiisu jettee daftee okay siin jechuu dandeessi. Akkasii miti. No. Sanitti nama nani. Dubartiin anaan hayyee jettus kabiraas boruu hayyee akkasuma jetti daftee. So kanaaf nama hunda jaalachaa jiraatti namuma daandiirra deemu hunda jaalatti. Walla argitanii dhugaa mucattiin tun beektuudha. Aboo mucattii tana jaalachiiftanii aboo warri koomentii mucatti. Idan akka booniyye ina eebjuu keessa booniyye jedhaa akka bulu feetani guys. Idan eebjuu keessa booniyye jedhaa akka bulu fedhan. Abbaa Abdallaa dammoo waan tokko sitti himu. Dubartiin daftee tolee siin jettu. Dubartiin daftee onnee ishii siif kennitu jechuudha. Abaddan nama biraatiin okkee ni jetti. Nama biraallee narratti ni jaalatti jettee yaadin. Oma si jaalattuuf si malee namni biraa waan nama ta'etti mul'anneef daftee si irraa qeebalte malee. Osoo nama biraa manii ilaalama. Galatooma. Abboo warri shawaa kun galatooma. Abbaa Abdallaa si jaalannaa kootu qaalii namaa
welcome to shawaa naan jechuu jiran isaan hundinuu gara laafessa bar warri shawaa kun akkana taab gochaan jirtanii mi family nee godhaa fi taap isiillee booniyyeetiyya amma anaafsi ka insha Allahu misejera fayyadamtamoo botomii san hin qabu an botomii nan gaafatin WhatsApp fayyadamta Abba Abdallah jarri gastii irra jirtu ton ofii push ol gooti betta. Buusi. Abdatiika. Ofii wal dhugaatii jirta kun kaadhate. Badal ala push gootan ijoollee tiya dhagee ka booniyye WhatsApp fayyadamtamoo botomii fayyadamu misejeri. Animo. Animo. In fayyadamu mai directive channel. Ani yoo si bilbile direct man si bilbile jechuudha. Yes, gatii qaalii baastee. Situ qaali kaa yoo baasellee gatii qaaliin situ qaali waan qaaliif wannuma qaalii baasan. Sanni ayyama. Waya akkasi direct. Okay. And by the way, hello siin jechuuf sagalee kee dhagayuuf. By minutes yo kuma kudan baase natti xiqqaata malee natti hin guddatu. Thank you. Ash. Waan ati wala yaa Ash galatum. kuma kudan baase haloo kee bicha. Oh. Qabdaa garuu hin qabu situnaa kennan. Isin haasa'aatiin ulleen waa sagalee gadi qabnee dhaggeeffannu isin lamaanuu isin hin dhageenyu. Abaaboo torba namni qabda. Wayi si jeeqaa booniyye. Maaltu? Waa dhaggeeffannaa sagalee gadi qabnee isin dhaga'uu irra. Ni ulfaata dhugaa rabbi nurratti immoo waa banu. Miidha keessa yoo galtan jenneeti bar. Yoo achumaanii garaa walii laaftan. Abaaboo torba. Ay, isi yaafu. Dhiis yaafu. Anaaf isiinu walii fadhaaruu zabu. Abaaboo sadi guys. Abaaboo. Torba namni torba abaaboo. Namni torba. Akkas jechuun maal jechuu Abba Abdallah? Namni torba. Wacha kuuchochaa motootoo. Daa'iman sobini naan jedhaaran. Abaaboo sadi guys. Abaaboo sadi guys. Namni sadi. Namni adda. Obbayeera. Ananatti mul'atu bar argee kennuu hin danda'u obboleessa. Akkamitti galchan siikoo bukkeetti na galchinaan jiru uummanni. Akkamittiin ol galcha? Yoo gesti inni wannaa ergate dagalee ganaan ol dhufa yoo inni gesti ergate. Kinoo nuti argutti hin jirtu gastii jirraa bar. Gesti irra dhufa. Sin argutti hin jiru Abba Abdallah arguu jira. Sitti mul'annu nu callise wal harkifadhu. Badaa mul'atanii barasan. Atuu sibannaa kennaan birrii isin bilbilu qabu booniyyeen. Naanni waan namatu waan naan jedhu duratti ani isin hin jenne